yeroo ammaa kana keessatti baay'ee namni qaaman deemee magaalaa dhaqee waa bitatu waa hin isinitti himan amma markaatoo eegan dhaqee mata meeqa hin deene maaliif waan markaatoo irraa harka dhiyoo naannoo dhiyeessiran dhiyeessanii bitadhee makara manaa deema yoo ammoo oonlaayinii order godhadhee mana kanaa jijjiiramni guyyaan dhufaa jira jijjiiramni ispiidiin isaa nama dinqisiisa yoo ammoo yoo kam taanii beektaa jijjiiramni ati lagattu kuni jijjiiramni ati dheessitu kuni maal sitti taanii beektaa balaa sitti ta'a. Ashama akkami jirtan booliin kiyya bakka jirtan marattuu nagaa fi guddina fi milkaa'ina rabbii guddaatiin isiniif hawwa. Jijjiiramni hawaasa keenya keessatti akkamitti dhufuu danda'a? Jijjiirama akkamiin ilaaluu jirtaati? Baraan wajjin ilaaltaa? Barnoota kan keetii wajjin ilaaltaa? Hojii keetii wajjin ilaaltaa jijjiirama moo jijjiiramni uumama? Jijjiiramni uumama. Mee akkamitti yoo jettanii na gaafattan taate mee gaafa nuti ijoolleedhaa namni guddina kan kee gaafa dura dhaltee hagana turtee waan kiiloo 3 kiiloo 4 turee mire san booda noo guddanneeti amata tokko guuni fitaanu kiiloon teenya dabalaa dhuftee miilan hin deemnu ture namaan nu nyaachisaa namaatu nu fuudhaa namaatu nu baasaa namaatu nu naqaraayit guddachaa dhufne then ifiif haanee deemuu jalqabnee ifiif ala bahuu jalqabnee ifii gittaa'uu ifii ka'uu jalqabne right then haga tokko jijjiiramaa dhufnee jechuudha qaamni keenyas guddachaa dhufee sammuun keenyas guddachaa dhuftee adeemsa keessatti nutis guddachaa dhufnee gaafa umriin keenya mataa 4 mataa 5 keejii nu naqan right gaafa san jijjiirama biraa akkaataa itti namaa wajjin haasofnu akkaataa itti hiriyaa godhannu akkaataa itti ibsinu akkaataa itti just san nu barsiisan mana barnootaa keejitti then san boodan elementarii kilaasii seennee miree kutaa takka jennee jalqabne barnoota akkaataa itti waa barreessinu akkaataa itti waa dubbisnu akkaataa itti waa dhaggeeffannu akkaataa itti dubbannu kun hundinuu progressa jijjiiramni akkasii dhufe obboleettii tiyyaa obboleessa kiyyaa jijjiiramni haayiskuul seentee then kolleejii seentee san boodaan hojii jalqabdee akkasii miree jijjiiramni atiin arraan tana nama guddaa taate kun hawaatiin arraan tana dargaggeettii taate yookaan arraan tana nama 25 nama 30 nama 40 50 kataane kuni steepiidhaan so jijjiiramni steepii qaba jechuudha jijjiiramni steepii hin dhufa yooni fi jijjiirama humnaan goonu taate jijjiiramni humnaan hin dhufu jijjiiramni naachuraalii karaa uumamaa san deemneeti mana barnoota irraa oggolii fi baanii maal ta'ani san boodan karam nu naga hawaasni karaa bultii miti abbaa yookaan haadha taanaa san boodan haadha ilmaanii taanaa haadha bultii taanaa akkasumatti itti deema jechuudha itti fufa adeemsa kan kee umriin tantee qaamni kan kee jijjiirame umriin tanteetis guddatte ilaalchi sammuu ati ilaalchi ati jiruudhaa fi jireenyaaf qabdus jijjiiramaa dhufe so jijjiiramni uumama haadhatamtu dhaluuf hin deema yookaan heerumuuf hin deema jettee akkaataa itti ilmoo dahanii guddisan kitaaba 10 dubbiste yookaan abbaa kamtu akkaataa itti ilma dhiiraa guddifatan kitaaba kam dubbise uumama jijjiiramni so jijjiirama dhufutti jiru kana jijjiirama qaama keenya irratti mul'ate kana jijjiirama jiruu teenya irratti dhufe kana nuti immoo koonsheesii taanee jijjiirama san fiduudhaaf jijjiiramni naafu akhiittuu naafu nuti hayyamuu baannee naafu jijjiiramni yoo yaadattan bara 15 dura bilbilli nuti harkaa qabnu bari bilbila irra jiru kana Samsungii miti bilbilli nuti dura harkaa qabnu Nokia jaalannee jibbinee kubbaaniyyaan Nokiyaadha haarayaan adeemsa haarayaan wajjin wal simachuu waan dideef Samsung kutu so Nokiyaadha namni maqaa dhawuu maaliif jijjiirama dhufu jira jijjiirama dhufu sanii wajjin ati yoonii fi akka jijjiirama sanii wajjin malaamaltee deemuu hin dandeenye jijjiiramni jaalattee jibbitee dhufu Ikoonomiin jijjiiramutu jirti obboleeyyan kiyya dur ikoonomiin dur namni barateetiti dookumentii isaa qabatee amata dheeraa baratee amata dheeraa karaa dheeraa deemee dookumentii isaa qabatee dalagaa barbaadate dalagaa seena. Zamanni ammaa garuu jijjiiramni dhufee jira jijjiiramni mana kan kee teesseeti waan adda addaa dalaydee gurgurtee sanirraa maallaqa argatta osoo mana kan keetii hin baane. Jijjiiramni san qofaa miti baay'ee amata 15 dabre kana jijjiirama jiruu teenya keessatti dhufe yoo dhaabbattanii halaaltan taate it's amazing. So anaafi isin jijjiirama sanirraa eessa jira garuu jijjiirama sanirraa naannoo jijjiiramni jiru san jiraachaadha ammoo jijjiirama sanirraa yoo fi quba hin qabaanne taate obboleettiiti jijjiiramni humnaan si dhufu yoo fi fedhinnaadhaan jijjiirama san simanne good ta'uu baata humnaan si dhufu dur mobile banking qabaachuu baatullee it is okay it is fine
Har'aan tana garuu moobaayil baankingii yoo hin qabaanne trust me amata shanan as deemu kana keessatti kaash hafuuf ta'a. Naamana amma ammaatu kaash hin fudhannu warri jiru hedduu jira. Kaash hin fudhannu maaliif adeemsa kana keessatti kaashless society uumamuutti jira. Hawaasa kaashii hin beekne. Isin maaliif fagoo deetan ani sumuunis ni beekaa niira afuris ni beekaa niira jahas ni beekaa and then sumuunis ni beekaa shilingis ni beekaa rubbiyaas ni beekaa qarshis ni beekaa callaa ati hin beektu. Jijjiirama kun jijjiirama kana nuti amma maybe nootis hin gooneedha garuu jijjiirama. Amma ijoolleen boodarra dhuftu tun qarshii takka hin beektu. Ijoolleen amma amata 7 jirtu tun qarshii hin beektu. Qarshuma adii sanuu adii geengoo sanuu hin beektu. Maaliif itti fayyadamaa hin jiru ree? So generationni jijjiiramaa jira. Jijjiirama jiru kana wajjin ati wal simachaa deemutti jirta. Waa barachuudhaaf new direction. Haa jechuun direction haaraa, karaa haaraa, imala haaraa jijjiiramaan. Waa hedduutu jijjiiramaa dhufutti jira obboleeyyan kee. Jijjiiramni uumamaan fudhannaa jijjiirama uumamaan dhufu san enforcementii keessa osoo hin seenne yookaan dirqamaan jijjiirama san akka nuti fudhannu osoo hin taane ati yoon fi simattee adeemsa kan kee adeemsa bareedaa ta'a. Jechuun warra seenaa haasa'u taata. Bari gaafa sumunii fi shilingii gaafa karaan dheeraan magaalaa Finfinneetti shilingii fi niira afuriitiin beekan. Saantima 60 karaan gabaaban har'aan tana meeqa akka ta'e hin beeku. So kuni jijjiirama biyya keessa jiru jijjiirama mee naannoo tantee ilaali. Naannoon tantee jijjiiramtee bar namni hedduun jijjiirame galii namni hedduun maallaqa harkatee kuuniisi du'ee kuuniisi biyyaa bahee is change jijjiirama. Jijjiirama san garuu akkamii simachuutti jirta. Namoota hedduu si biraa dhukkubsatee jijjiirama bar. Namoota hedduutu si biraa du'e jijjiirama. Namoota hedduutu dalagaa jijjiirate that is change. So jijjiiramni uumamaan dhufu sun yoo dafnee simannee saffisaan waliin deemuu barannee saffisaan waliin hirmaachuu barannee keeyosiin ta'u balaa sittiin ta'u yoo waa hummoo yoo kam taanii beektaa jijjiiramni ati lagattu kuni jijjiiramni ati dheessitu kuni maal sitti taanii beektaa balaa sitti ta'a. Yoo osoo balaa sitti hin taane enforcementiin takka dhuftee ni jijjiiramte moo jijjiiramtu osoo hin dirqamne osoo dirqama sirriitti hin godhamne obboleessi keef jijjiiruudhaaf saffiinsaan jijjiiramuudhaaf qopheessi saffisaan. Waa'ee jijjiiramni spiidii jaalata saffisa jaalata. Yeroo ammaa kana keessatti yeroo ijoolleen xixiqqashoo waan adda addaa bu'aa meeqa daddaleedee bobboocattee paatantii harka qabatu keessa jirra. Yeroo ammaa kana keessatti namni osoo takkaa mana barnootaa deemee takkaffaa sin bahin yookaan kolleejii sin seenin namoonni haaraan dhufee biileenara ta'utti jiran. Beekumsaanis karaa adda addaatti namni if kunuunsutti jira. Beekumsaan kaleessa mana barnootaa deemee hin baranne jettanii isin haga yoon barreessuu dhabuu teessee barreessuu dhabuu kan kee teessee ilaaliis taati teessee hayya qottu qubee na barsiisi. Abaa caadaa nama si barsiisu bira deemtee yookaan immoo onlaayinii irra seentee yoo baratte hin beekuu sanni hayita. Maaliif beekumsi dhabuun permanently namni natti kan hin jiru namni amaanaa jeena bira kaayyatee hin jiru. Barachuudhaaf ani yoon hin qophooytuu taate if jijjiiruudhaaf kaleessan beekuu irra barachuudhaaf hin qabu jettanii kaleessas akka irra deddeebitanii akka paarootiitti yookaan akka maali maqaan isii shimbirroo irra deddeebitee haasawtu taate. Isitti irra deddeebitee haasawurraa paarootii ta'uu dhiistee miskiinummaa irraa lallabuu dhiistee yoonii fi dawaan miskiinummaa sanii dalaguudha. Jijjiirama fiduudha. Kaleessa akka ati yaaddurraa yaada haaraa simachuudha. Kaleessa akkatti namni waa godhu agartee miti akka kaleessatti waa godhaman saniin jijjiiramni dhufaa hin jiru. Maal jaasanti fakkaate Albert Einstein sammuu rakkina uumte saniin furmaata fiduu hin dandeessu. Maaliif sammuun sun jijjiiramuu qabdi? Sammuma kaleessa rakkina uumte saniin furmaata ilaaluu hin dandeessu. Sammuun rakkina uumte furmaata hin argitu. Furmaanni jijjiiramaa fida. Sammuu tee jijjiiruu qabda. Ilaalcha kan kee jijjiiruu qabda. Adeemsa kan kee jijjiiruu qabda. Hubannoo tan tee jijjiiruu qabda. Even definition ati milkiidhaaf kennite jijjiiruu qabda. Maaliif definition amata 10 dura milkiidhaaf kenname yookaan hiikan bara 10 dura milkiidhaaf kenname amma hiikan sun hin jirtu. Maaliif definition amata 10 dura milkiidhaaf kenname yookaan hiikan bara 10 dura milkiidhaaf kenname amma hiikan sun hin jirtu.
hiikaa biraatu jira. Maaliif soosaayitii amma yeroo ammaa kana keessatti soosaayitiin hagi tokko sooshaal miidiyaa irra jira. Hagi tokko immoo oflaayinii jira. Ka oflaayinii jiruu fi ka onlaayinii jiru waliin beeku. Ganda bobba. Jijjiirama kana akkamittiin simadhaa? Jijjiirama kana wajjin akkamittiin deema? Osoon ifin eenyummaatti hin lakkisne, osoon ifin vaaliyuun hin qabu yookaan duudhaan qabu lakkisne, osoon ifin jijjiirama jedhee hin maraanne waan naannootti dhufuudhaaf hafa hin qabne maali akkam godheetiin simadhee bifan barbaadu sanii fi qalaman barbaadu saniin jijjiirama san simachuu danda'a. Osoon fi eenyummaa tattee gadi hin dhiisisne. Yoo immoo boru dirqiidhaan sitti dhuftee jijjiiramni sun yoo boru dirqiin sitti dhuftee obboleettii tiyya na amani waan hin taanedha. Waan ati takkaa eedee hin taanetu ta'a. Saniifuu xiqqashoo aweernasiin jijjiiramaaf nuti qabnu yookaan hubannoon nuti jijjiiramaaf qabnuu fi beekumsi nuti jijjiiramaaf qabnu jijjiiramuudha qaba. Dalagaa nuti gaafa dur miti dalagaa warri dalagaa beeku kamiif beekaa dalagaan ganama manaa bahanii miti deemanii tiraanspoortii dhaabbatanii salfii qabatanii bakka dalagaa san dhaqanii achi taa'anii dalaguu miti dalagaa san osoo hin fidhin biiruurraan baatu. Har'aan tana garuu keessattuu kooroonaa boodan addunyaan guutuun ni jijjiiramti. Bakka riimootii taatee daleeda. Riimootii taatee maallaqa gurguddaa argata. Mana kan keetii keessa teessee komfortii mana keetirra. Kompiitaruma kan keetii fi intarneetuma hin dhabiin. Boru garuu waan dhufuu deemuun beeku. Maybe intarneetni ni cita. I don't know. So if qopheessuun gamanaanis gamasiinis ammaan tana AI'n nama bakka bu'aa jedhamee yaadamu jira. Jechuun ogummaan hedduun AI'n bakka buutii jedhameetti eegamu jira. Ogummaan tantee akka bakka hin buune maaliin mirkannii qabdaati? If jijjiiruudhaaf qophaayaadha jechuun ogummaa tantee tanarratti dabalataan fakkeenyaaf gurgurtaa irratti barnoota argachuutu jirta fakkeenya beekte. Yoo waa immoo akkaataa itti karaa adda addaatiin waa gurguruu dandeessu yookaan oomisha mataa kan keetii waan xixiqqaa takka gurguruudha. If qopheessi obboleettii tiyya. Obboleessa kiyya. Maaliif jijjiiramni guyyaan dhufaa jira. Jijjiiramni ispiidiin isaa nama dinqisiisa. Akka kaleessaatii miti. Yeroo ammaa kana keessatti yeroo ati even yoon fi sooshaal miidiyaa irratti ol baha jette osoo fi viidiyoo hin daleyne osoo fi qaamaan hin mul'anne osoo fi ati hin seenne sagalee qofaan yookaan AI qofaan information barbaadu bifa barbaaduun hawaasaa dhiyeessuu dandeessa gurguruu dandeessa. So ilaalchi ati dalagaadhaa qabdu sun jijjiiramuu qaba jechuudha. Dalagaa jechuun ati dur dalagaa guujame takka akkuma reefu sin jee makiinaa qabattee karaa dheeraa deemtee dalaguu yookaan immoo waa baadhattee naggadee hojii amma isin akkamii yaaddan hedduu namaatiin jaabeera. Deemanii waa bitanii waa gurguranii achi geessanii hammaallatanii baadhatanii buusanii dafqanii ja'anii no come on akkasii miti. Zamana informationaa fi zamana teknooloojii keessatti zamana AI keessatti simply waan namni barbaada maal barbaaddi magaalaan maal barbaaddu jettee magaalaan qaaman waa barbaaddu ni jirti. Yeroo ammaa kana keessatti baay'ee namni qaaman deemee magaalaa dhaqee waa bitatu waa hin isinitti himan amma markaatoo eegan dhaqee mata meeqa hin deene maaliif waan markaatoo harka dhiyoo naannootti yetirranaa dhiyeessanii bitadhee makara manaa deema. Yoo ammoo onlaayiniin order godhadhee manatti naa deema. Jijjiirama kanaafi isin hagam gargar fagoo akka taatan isaatu malaalaa. Maalirraa haasa'u jira seetan boru. Amata karraa, amata lamaan akkarraa, amata shanan akkarraa, amata kurnan akkarraa haasawni keenya kan hundaa'u. Saniifuu if jijjiiruudhaaf, jijjiirama simachuudhaaf. Dalagaa haaraa jira guniif isin jaan. Dalagaan tun dalagaa akkamii? Supermarkeetan banadhaa, dukkaanan banadhaa. Dalagaan ati kaleessa beektu yookaan wiikkan ati dalagaa ati beektu yoo supermarkeetatti arra supermarkeetiin isin barbaachisu. Kanaaf fakkeenya guddaan eenyu akka ta'e ni beektanii? Amazon, Jeff Bezos bu'aa takka hin qabu. Mana isaanii keessaa mana haadha fi abbarraa jalqabe dalagaa isaa. Stooraan sin qabu, meeshaa gurguruu sin qabu. Maal qaba? Yaada qaba. Yaada san maal godhee kireet godhee warreen meeshaa qabuu fi warreen bitachuu barbaadu waliif fidee inni baay'ee ammallee meeshaa hin qabu. Simpilii gan warra barbaaduu fi warra gurguru waliif fideetti inni jalaa koomishin argata. Alibaabaan akkasi. Kubbaaniyyaa hedduu maqaa dhayaa. Hundi isaanii warra sarbiisa gurgursan qofaa miti. Uber makiinaa takka hin qabu. Dubaati amma kana daldalatti hin beeku ture namichi appilikeeshina gurgure appilikeeshina barbaadaa fi waan barbaadamu walitti fideetti gidduurraa koomishin argata. Kanaan dalagaan jettu ati. Duba dalagaan ati beektu sun yoon fi dalagaa hin ta'in zaman ammaa kana keessatti yaaboo dalagaa tiyya san eenyuun na jalaa fudhatee jettee teessee boochaa teessee imimmaan duguuggatta. Wake up. Zamanni zamana jijjiiramaati. Jijjiirama kanaa wajjin wal simattanii deemuudhaaf obboleeyyan kiyyaaf qopheessa. Zamanni zamana
teknooloojiiti. Dur kudha sagaltamii fi shan booda kan intarneetni dhufe. Maaltu intarneetni kanatti addunyaa kanarratti miiliyoonara meeqa uuma jee eenyutu yaade ama which is amata 20 ama 20 kana keessatti jijjiirama dhufe agartaniisi. Ama 20 kana keessatti jijjiirama dhufe kanaan oolammoo AI'n waan isin ajaa'ibsu waan intarneetni ama 20 keessatti hin fidin AI'n amata 5 keessatti fidu ta'a. Waan bu'aa intarneetni ama 20 keessatti hin fidin AI'n amata 5 keessatti fidu ta'a. Sanii futeessanii hin laalina. Hogguu namni jijjiiramu teessanii bareen hin beekaa isiidha. Barni hin beekaa jettanii teessanii jijjiirama kaleessaa sanirraa haasa'uu dhiistanii jijjiirama har'aa fiduudhaaf tattaafadhaa. Waa hubachuudhaaf, waa barachuudhaaf deemaa qoradhaa. Jijjiirama fiduudhaaf qophaa'aa. Jijjiiramni osoo nuti hin dhufin jijjiirama fiduudhaaf haa qophoofnu. Egaa jijjiirama gurguddaa irratti barri kun bara jijjiirama guddaa ittiin finnu, bara jijjiirama sammuudhaa, bara jijjiirama hubannoodhaa, bara jijjiirama galiidhaa, bara jijjiirama defineeshinoota yookaan hiikkaalee ittiin jijjiiru nuuf haa ta'u, haa jabaannu jijjiiramuudhaaf haa qophoofnu. Inni irraanfatiin jiruun tantee itti gaafatamummaatiiti. Jiraadhu horii bulii deebi'e.